kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa isin hordofaa jirtan qophii Lensaa shooti. Sagantaan kun turtii isaa keessatti bashannansiisaa aadaa fi barsiisa adda addaa aartii Oromoo irratti xiyyeeffata. Itti aansuudhaan qophii nuyi har'a qabannee isinii dhiyaanne artistoota keenya baatii kana keessa Oromiyaa irraa dhufan gara kaaba Ameerikaatti isaanii wajjin turtii gabaabaa goona. Egaa turtii keenya irratti akka nu wajjin turtii gaarii gootan kabajaan isin gaafanna. Egaa kabajamtoota artistoota keenya baga nagaan gara Lensaa show studio keenyatti dhuftan isiniin jenna. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdee. Baga nagaan nu eegdee. Gaddaa galatooma. Egaa akka artistoota keenya of nu beeksisanii isaaniin gaafadha. Eeyyoorraa akkan jalqabuun beeku. Egaa Oromoon hangafaaf qotisuu jedha. Hangafeenyu akka ta'e hin beeku. So Jamboraan jalqaba. Hangafni abbushii booraan hangafni ani tuulama. Hangafni abbushiitu jalqabuu irra jira. Galatoom. Ani wallisaa abbushii sallagaan ajjaranii turtii gaarii galatoom. Ani wallisaa jaamboo jooteen naan jedhanii turtii gaarii. Wallisaa Nugusoo Taamiraat turtii gaarii galatooma. Wallisaa Caaluu Hundeessaan jedhama turtii gaarii. Guddaa galatooma. Egaa artistoota keenya of isaanii of nu beeksisaniiru. Amma gara gaaffiif deebii keenyaatti deemna. Walumaa wajjin xiqqoo taphannaa. Nugusuu yeroo si ilaalanii xiqqoo qaanoftaa. Akkan dhageetti immoo kan itti dhalattee guddattee gara Direedawaatti. Ijoolleen dirree immoo qaanii otoo hin ta'in halaala haasa'u. Qaaniin kun eessarraa madde? Sirriidha akkuma ta'etti ijoollee Direedawaati. Garuu amaluma koo ta'eeti malee ijoollummaan ijoollee Direedawaati. Akkam ture egaa guddinni kee waa'ee maatii keetii naannoo guddattee waan tokko tokko nu taphachiisne. Ani kan dhaladhee Direedawaati. Direedawaa ganda Qoreedha. Kutaa tokkorraa kaasee amma kutaa torbaatti Harargee waa achuma qobboo biyya qobboo jedhamtutti achitti baradhee ergasiin booda gara Direedawaatti deebi'ee muuziqaas achitti jalqabee barumsa kiyyaas Direedawaatti itti fufachaa. Hacaaluu ati immoo waa'ee kee xiqqoo nuu ibsi. Ani kanan dhaladhee guddadhe jidduu gala Oromiyaatti dhaladhe magaalaan itti dhaladhe magaalaa Amboo jedhamti. Agan kutaa 12 ga'uu abbaa koo fi haadha koo jalattan guddadhe. Abbaa fi haadha kootii mucaa shanaffaadha. Muunuu maatiin keenya dhiira 7 jira. Dubara 4tu jira. Maatii kootiif loon tissee guddadhe egaa magaalumaan bottan guddadhe gabaabinuma hagan barumsa koo xumurutti. Kanaaf isheen darba artistoota keessatti taphatteef iddoo dhaloota keetii. Galatooma akkuma beekamu ani kan dhaladhee kan guddadhe godina Booranaa fi godina Gujii keessa Bulee Horaa dhaladhe. Yaabelloo Nageelee Booranaa Bulee Horaatti Jambo. Ani kan inni dhaladhe godina Shawaa Bahaa aanaa Lumee ganda Dhadhee Liimati.
achumatiin barumsa koollee achumatiin baradhee hanga kutaa 8tti jira. Saniin booda naannoo bara 90 keessa muuziqaa jalqabee karaa bara 2019 kaasetta koo baasee ammoo kaariifuu misiilii soota dhufee jira. Hanga ammaatti kan jiru gabaabummaan kana. Bareeda. Egaa sumarraan ammas tura. Jaamboonii weellisaa qofatu hin ta'in qotee bulaadhas olola jedhu dhagee ture. Akkamii hameedha moo wanti kun dhuguma? Amma itti dhuguma. Amma baranan dhiise xiqqoo barana kaasetta koo hojjechaa turan jiruuf xumurarran jira. Saniif ija xiqqoo hojiin itti baay'inaan dhiise malee saniin dura nin qotee baadiyyaatti lafni haadha abbaa kootiin jira. Kan mataa kootii osoo hin taane kan warra kootiiti. Caan haadhi koo immoo ijoollee ani ilma dhumaati maatii keenya keessaa jechaadha. Anaa gadi nadheen takka qofa jirti malee anaa dhiiraan kan dhumaana. Kanaafuu hundumtuu baratanii ta'uu danda'anii ta'uu ba'an mana keessatti kan jiru qabeenyi maal anarratti hafa jechaadha. Kanaafuu lafa san qotuun dirqama anarratti kan gatame qotaatiin jira haadha xiyyaa wajjin. Baay'ee bareeda, baay'ee gaarii. Egaa Nugusuun Finfinneetti yeroo tokko inni dhufeen ture. Kilaba yaanni bo'edhuu qabda. Kilabi suni akkamii warri dhufanii achi maamiltoota kee yookaan gabaan kee eenyudha? Waa'ee kilaba sanaas xinnoo yoo ibsa. Namni achi dhufu irra caalaan uummata Oromooti. Kilabiinis kan kilabii Oromooti. Erga banamee amma waggaa 3 ijoollee baay'eetu achitti hojjeta. Ijoollee amma ba'aa jiru fakkeenyaaf akka Joorji Abuufaan akka Naataa Araarsaa Gabbisaa Taajuu Mansanaa na waliin hojjetu ammallee jira. Irra caalaan uummanni bashannanu sun Oromooti. Egaa ati kan itti beekamte sirba baay'inni isaa sirba Abitawuuni. Abitawuu wajjin carraa wal arguu argatteetta? Inni immoo gara DC jiraata. Isaa wajjin kanaan dura carraa isaa wajjin wal arguu argattee turte? Eeyyee namni dura waliin argine. Garuu amma yoomii amma dhihoo kana bilbilaan wal arginee turre wal beellamnee jirre qaamaan wal arguudhaaf. Amma inni paasterii guddaadha jechuun amatti biraa keesseedha. Akkuma anumaatu gaafatee qaamaan wal arguudhaaf wal beellamneerra. Kanuma jiru hanga ammaa qaamaan wal argine. Egaa akkasii wal argitan abdii guddaa qabna. Acaaluu Looreet Tsaggaayee Gabramadiin wajjin firaa jedhamtee amatamta. Wanti kun hammam dhugaadha? Yaa dhugaadha. Firummaan isaa inni karaa abbaa isaatii Oromoodha. Abbaan koo fi inni daa'imman wajjin guddatan jechuudha. Abbaa koorraan dhagaa. Akaakayyuun koo fi abbaan Roolee Tsaggaayee Gabramadiin wajjin guddatan ilmaan haadha lamaaniiti. So fira keenya jechaadha. Fira abbaa kootiiti. Akkam wal argitanii wajjin taphattanii beektu? No, Roolee argeen beeku ani abbaan koo yoo iddan isaa arge tureera. Na firoonni duddu'an kana obbolaansaa akkas ijoolleen obbolaa isaatii gaafa biyyatti waan tokko jiru baadiyyaa deemna malee akkasitti jaarsa faana waliin agarre. Dhuguudhumsaan dhaga'e carraa wal arguu. Innis biyya keessan turre fakkaata yeroo dheeraaf. Egaa baay'ee bareedaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa Leensaa Shoo wajjin turtii gaarii akka qabaattan abdii qabna. Egaa amma sirba tokko booddee deebinee wal argina. Turtii gaarii.
goota tamarra sinna mide sinna moe anjala tembe ku kambira jiru ko baati walbena rakonna mine takuma wayya bare dana kotu dakikan ke kunaduma jiru ko baati walbena rakonna mine takuma wayya bare dana kotu dakikan ke kunaduma irkan kuya si argeti adaketi kuno ko bana dubisa malmalisa irkan kuya si argeti adaketi kuno ko bana dubisa malmalisa ati sila ku bankabdu si jalachu kiyambektu ya dagale jirutiya kabame me amanakotu ati sila ku bankabdu si jalachu kiyambektu ya dagale jirutiya kabame me amanakotu Gaaffiin keenya ammasitti wafufaa walii wajjin taphachaa xiqqoonuma turraa ammasitti gaarii qilleensaa ishee wajjin. Egaa Abbush naannoo Booranaatti dhalattee guddatte mee aadaa Booranaa aadaa uffata isaanii mee waan tokko nuu ibsi. Galatoom Oromoon aadaa hedduu qaba galee garuu jiraatutti. Uffati ammaan kanaan uffadhe uffata aadaa Gujiiti. Ka Boorana jechuun ani aadaa gara keenya jiru lachuu ibsuu fedha ka Booranallee ka Gujiillee. Kanaaf wal keessa keewwadha yoo wayaan akkannu guyyaa tokko ka'um Gujiin sirbaa yookaan ka'um Gujiin uffadha. Yeroo tokko immoo ka Booranaa uffadha. Kanaaf yaadii an qabu aadaa gara keenya jiru hagum danda'e ibsuu fedha. Akkatiin uffata na gaafattee fakkeenyaaf kun lichoo jedhani kun immoo horooroo jedhama kun ruufa kun kallacha Booranii yookaan Gujiin wayaa kana ka uffatu fakkeenyaaf abbootii Gujiitti wayaa kan uffata dargaggoon wayaa kan uffatu ani immoo wayaa kan garsiisuu fedha galee ka gubbatti uffatani kanuma lukeen gargar gorte yoo uffattu wayaa kan ka uffattu yoo jilii jiraate fakkeenyaaf gurmigaa yoo jilii dhibii jiraate fuudha yoo ilmi dhalte wayaa kan uffatta akkasiin bareeddee deemtu jechuudha. Egaa Abbush yeroo si ilaalanii ijoollee aadaama waan beektullee hin fakkaatu yeroo uffannaa addaatiin si arginu. Aadaa kana baruma barbaaddeetu moo warra keerraa fudhatte moo akkami yeroo akkaataan guddina keeti aadaa kanaa wajjin kan wal qabatee jiru? Dhugaa jechuun ani akkuma sitti an beeku ganni kiyya yeroo sun hin beeku si galee soorillee waachoodha baadiyyaa Guji keessa jechuudha. Achitti yoo guyyaa gartee guyyaa gabaa dhufanii galanu warri baadiyyaa hin sirban. An xiqqa ta'e jidduu warra keessa taa'ee umri kiyya hin beeku si galee. Waan warri taphatan sun waan warri weeddisan suni yoon beekinillee dhagaa guddadhe si galee. Achiin dudduuba bulee horaa dhufee bulee horaati immoo gara Booran deemee Booran keessallee baadiyyaa keessa akkas guddoo deema. Kanaaf achillee yoo deemtu immoo guyyaa jilaa guyyaa horaa ani hin dhabamu dhagaa guddadhe. Kanaaf eegisuun waan muuziqaa baradhee gara muuziqaatti seenu immoo aadaa kan sirbuu malee aadaa kan guddisuu malee akka danda'u jedhee marroo yaaduuf kanaaf
garaadaatti illee gara ammayyaatti illee garlachuu hin jiru. Baay'ee gaarii guddaa galatoomna. Egaa Jaambo foon diiminaa baay'ee jaallataa jedhanii si hamatu. Kan ammoo hiriyootuma kee irraan dhagee. Akkami wanti kun ammoo dhugaa. Nin jaalladha. Hundumtuu immoo sababa kootti nyaachuun isaaniitti sila garuu anumatti baqaan ba'e ta'us nin jaalladha. Foon diiminaa nin jaalladha. Hedduu namatti tola. Acaaluun otoo sirbituu hin taane maal ta'a ture? Otoo sirbituu ta'uu baate gaa fiiziksii kan hin danda'u malee silaa xiyyaara waraanaan ari'uu barbaada. Baay'ee yaada bareedaadha. Firaan hin taa'ala. Fira simmoo hin qabnu achi keessa. Nugusu atoo maal ta'uu barbaadda? Weellisaa hin taane. Ani utuun weellisaa ta'uu baadde wanna biraa yaadee beeku. Ijoollummaa irraa kaaseen sirbii jalqabee kanaaf waan biraa yaadee beeku. Acaaluudhaaf inni ammas gaaffii qaba. Acaaluun sirba tokko qabda. Sirba ilmaan kee kan jedhu. Namooti baay'een sirba sana irratti haadha isaatiif sirbee, namooti kaan immoo lakkii akkana miti jaalallee isaatiif sirbee kan jedhu jira. Wanti kun isa kamii dhugaansaa? Haadhaaf immoo jaalalleedhaaf immoo? An kallattiidhaan kanan sirbe mucoo jaaladhu waan sirbe. Sirba gaafa sirbitu kan koo qofa jettee miti kan murteessitu. Miira namoota baay'eetu humni sirbaa bal'aadha beekee akkuma abbaan ilaaletti hiikaansaa sirriidha. An sirba kana kanan sirbe otoon barachaa jiru gara kutaa 9tti natti fakkaata. Iskuulitti otoon barachaa jiru mucoo tokko faana walitti dhufnee akka gaariitti wal jaalachaa turre. Otoodhuma jaalala keessa jiru an mana dabaan ture yeroo baay'ee. Innaa sana marmaartee na gaafachaa turti. Mana dabaa sanatti keessa taa'een barreesse jechaadha. Waggaa 4-6 murtaa'een booda gadi ba'ee carraa albama hojjechuun argadhe. Sirbi kun kallattiidhaan ishii ilaallata walumaa galatti. Baay'ee gaariidha, baay'ee namatti tola. Galatoomna. Amma yeroo biyya kana dhuftan biyya haaraadha. Namooti arginus yeroo baay'ee namoota haaraadha. Mee wanta sun quunnamee gaddisiisaa tasaa haa ta'u, waan nama gammachiisus haa ta'u, waan nu taphachiista yoo jiraate. Waan gammachiisaa malee waan nama gaddisiisu nagarre karaa gama kootiin maaliif qomoon keenya akkas jiru hin beekna namni keenya baay'inaan. Nu immoo nama miidiyaati beekee jechuun nama sirbaan beekamne hawaasni nuti keessaa baane bal'inaan nu jaallata akka nu jaallatu beekna. Gatii kanaaf akka nam kamiyyuu irra deemnee nama keenya faana wal quunnamuun baay'ee ulfaataa ture. Gaafa Rabbi jedhe wanti hundumtu ta'a. Erga as dhufneen booda immoo maal gaafattaa? Oromoon egaa nama isaatiif miti akkanaa galutti akkam beekuttis ala gaafu waan inni dabarsee laatuuf waa hedduudha. Keessummaadhaan illee gaafa mana isaa dhaqxu yookaan sireerraa bu'ee walumaa galatti nama isaatiif miti keessummaadhumaafuu iddoo qaba jechuufan xinnaan sii gabaabsu. Egaas dhufneerraa kaasee waa tokko dhiphannee hin beeknu. Kabaja isaan nuuf qaban egaa kallattii garaagaraatiin nu ibsaa jiru. Yaaddaa'in hin rakkannus. Abdiin qaba. Egaa nugusu yeroo biyya kana dhuftanii wanti nama kufalchiisu waan adda sitti ta'e wanti si quunnamee jira. Wanni addanatti ta'e manni gaafa Minisootaa dhufuus gaafa biyyirraa diisii dhufuus manni akka gaariitti nu simate. Santu waan haaraa natti ta'e malee
wanni haaraa kan biraan argine baay'ee nu keessummeessaa jiru, baay'ee nu gammachiisaa jiru amma ammaatitti. Uummata kanaaniin galatoomaa jechuu barbaada malee wanni uummata Mujati nore bani akam jirta naguma ya shakeko shakela fadanani Sito mujati nore bani akam jirta naguma ya shakeko shakela fadanani Tinjradu yelosito siratin gargar bae kobantai watwata takitito maratu sirata Ya apush amma albama hara basa jirta. Album sunis why album sanarratti tokko waan jettu yoo jiraate. Albama haaraa callaaniti ka hojjetee riyyaan kiyyaa caaluleen hojjeteera. Nu lachuu hojjenneerra. Albama sun gubbaa waan haaraa hin jira. Waan haaraa jechuun fakkeenyaaf aadaa kanaan dura albama ka dura gubbaa kan hin taphanne aadaa hedduu taphadheera ka albama haaraa ammaan kan gubbaa. Kanaaf gara yaadaan illee gara muuziqaan illee haga danda'uun hojjedheera. Atillee nu dhageettee guyyaa sun yaadannaa kennite jechuudha. Eegaa ma jirra guyyaa sana. Kana gama biraatiin immoo eelam Hillemmaa. Eelammaa jechuun maal jechuudha? Hillemmaa jechuun sirba aadaa Oromoo Gabraati. Sabii kun kan jiraatu Booran keessa. Hillemmaan immoo guyyaa inni taphatamu guyyaa cidhaati. Hillemmaa jechuun waan bareedaa jechuudha. Guyyaa cidhaa gartee atiin fakkeenyaaf gara dubartootaan ka faarsitu ta'e ani immoo gara dhiiraatiin faarsa jechuudha. Gurbaan keenya akkasii waan akkasii qabaa akkana dhufee lafa fagoo dhufee akkasii jedhee ani ibsaa. Atilleen intalli keenya akkasii intalli keenya dubraa akkasii jettee atilleen gara intalaatiin waan intalaa ibsite jechuudha. Ibsa malee akka yeroo amma soddaan manatti ol galu dibbee rukutanii arrabsan sana miti jechuudha. Gosuun ta'ee arrabilleen kee jira. Kuniin arrabilleen kee jira. Fakkeenyaaf barcumaan baambaa hellemmaa mijuun baraara. Kun jechuun waan inni qabatee dhufu ibsuuf. Deebitee ishiin barcumaan damee hellemmaa mijuun kee qabee jechuun waan aanan ittiin qabatanii dhufan. Sigalee waan sun xiqqeessuuf barcumaan damee jechuun baambaa jechuun muka baambaa jedhanii jira sigalee muka jajjaba. Barcumaan nuufinne muka sun irraa hojjetame ishiin immoo baambaan itti dame. Muki ati qabattee dhufte yookaan waan ati qabattee dhufte waan irraa tolfame irraa hojjetame dameedha mukin taane jettee ishiin akkan jettu ani immoo wal faarsina wal qoosna akkas jechuudha. Sirba aadaa Oromoo Gabraati.
Jaamboo egaa albamni koo dhiyootti amma karaarra bu'ee jira jetteetti. Albama kana egaa yoomitti haa eegnu? Maal fakkaata? Waa isaa xiqqoo nu qabachiise. Albamni kiyya gama kootiin waan irraa eegamu jedheefteetiin jira. Egaa amma gama qindeessitootatiin jira, gama miksiingitiin jira. Wanta ogeessonni biraa na gargaaranii jira jechaadha. Sani kan hin xumurarra jiru isa fixaatiin jira. Albama kiyya ammaati irratti immoo beekumsa kanaan dura beekurra amma ta'ee gama ogummaatiinis maal irratti dabaleetoo amma danda'u jedheetiin jira. Yeroo narraa fudhatu yeroo gabaabaadhaan jedha malee akkasumatti guyyaa akkanaa illee dubbachuu hin danda'u. Garuu waggaa kana keessatti hojjedhe kan fixe qilleensa naannoo egaa ammoo kan waadaa galu akkuma Hacaaluu fi Abbush maastara fidanii dura asitti hojjetaniitu qilleensarra oolchanii saniin booda immoo biyya keessattis geessaniitu hin gurguru jechaadha. Anillee asitti maastara koo kan inni wanna godhe jechaadha jalqaba kan hin fedhetu maastara koo gurguru. Maaliif biyya kanatti maastara koo yoo gurgurte koopiraayitiin biyya kanaatii fi koopiraayitiin biyya keenyaa qixxee miti. Amma biyya keenyatti osoo maastara kee gurgurte achi deebiftee maastara san fideetu asitti nan gurgura yoo jette osoo achi asin ga'een maastara kaasinni si durseetu as ga'uu danda'a sigalee amma ta'ee isaa ta'u koopiraayitiin biyya kanaa gaarii waan ta'eef maastara keessatti gurguraan asumatti dhageeffatama gara biraa seeraan deema. Kanaafuu maastara kee gara biraatti illee keessatti gurguruu dandeessaa. Ergaas dhufne wanni hubanne kanaafuu kaasetta koo anis kaa yoo rabbi jedhe waggaa kana keessatti hin fixa. Mee amma kana Abbushii fi kana Hacaaluu kana irratti ilaalla jiru. Egaa akka gaariitti guddaa galatoomii. Hacaaluu egaa sirbaa kaasetta haaraa akkati baastettee dhageenyeerrasi. Kaasetti kun mata dureen isaa maal jedhaa? Waa'ee kaasetta kanaa xiqqoo nuu jedhi. Egaa keessaas sirba tokko yoo nuu jechuu barbaadde. Mata dureen albamichaa akkuma isinis beeksisarraa argitanii waa'ee keenya jedhu. Waa'een keenya kallattiidhaan haalaa fi yeroo uummata Oromoon keessa jiru kana ilaallata. Isarratti ibsa kennuudhaaf amma wallee sana keessatti waanan jechuu barbaade hundi isaa jira waan ta'eef namni dhaga'ee na hubata jedheetii yaada. Gatii kanaaf mata dureen albama kootii waa'ee keenya jedha. Albama koo isaa amma bahu keessatti egaa eddan albama koo jalqabaa hojjedhe almost waggaa 5 xumureera. Waggaa 5 keessa waggaa 5 xumureera walumaa galatti gara tiraakii 13 kan sirboota 13 dha jechaadha. 13 kana keessa ani waa'ee aadaa siiniin jedhu aadaa ammayyaa godheetiin jedha jechuuni. Akkaataa inni amma fakkeenyaaf sirba Baalee jira. Sirbi Baalee albama koo isa jalqabaa keessa hin turre. Sirbi Shaggooyyee jira. Shaggooyyee sana akka hawaasa keessatti sirbamu otoo hin taane fakkeenyaaf amma sirba koo isa jalqabaa Sanyii Mootii jedhu sana yoo agarte walaloo kalaqame malee waan soosaayitii sana keessatti sirbamuu miti jechuudha. So ammas qomoo koo Oromiyaa keessa iddoo garaagaraa qubate kana akkaataa inni sirbu kan Wallaggaa keessa jira, kan naannoo Harargee fakkaatu jira, Baalellee keessa jira. Egaa geeraruun jaaladhaan egaa sirba lamaan tokkos akka geerarsaa godheera. Walumaa galatti albamni koo lamaffaa kana fakkaata. Egaa ammoo dhaggeeffattanii isinis murtee laattu jechaadha. Yoo dandeesse see geerarsaa sana yoo fedha kee ta'e nuu jechuu dandeessa. Akka sirba baaqeetti gadhiiseen ture isa tokko natti fakkaata. Maasaan gamaa jedhu sana egaa sirbi kun duruu jira. Qotee bulaa Oromootu sirbaa ture. Egaa waanuma jijjiiruutti walalootti idaaneetuma hojjanneen illee keessa jiran geerarsaan jalqabaa. Inni tokko immoo akkaataa qomoon koo Wallaggarra jiru akkatti inni geeraru kana adeemsisa. Nama barri miite
isa qobaa deemu kan qobaa gungumu kan qobaa gungumu waa'ee isaa dubbachuuf otoo himuu ka'es dubbatameen dhumu dubbii dhiisee mixii wal qabattee laga ceetu laaleen deeme waa'ee isaa wallaalee warri jalaa qaban namaa bineensan qabu huleen cillee dhalee booda kodhollee dhalaat ilma abbaatti nuun baane keenya kuniyyuu fala akka ijaaf adaamii halaalatti wal'eensaatti kaanis seenaa dagate mana gumaa wal geessa mana gumaataa malee mana gumaa nuun geessine arabbunda dandeessa galatoom hedduu namatti tola. Achumatti aansee gaaffii qaba. Sirba kee isa geerarsa jettee isa dhageenyerraa hedduu namatti tola sirbi suni. Biyya Oromaa dhaquun nama dhibu galuun nama dhibaa jette. Akka miidhaguus si dhibe moo amma galuus si dhibaa jira moo? Dhufuunis nan dhibne galuunis nan dhibne. Biyya Oromaa bahuudhaaf yoo ati yaadde inuma baata waan si qunnamu sanarratti egaa wanti na qunname marti naa qunnamu jettee baata yookaan galaanaan baata yookaan xiyyaaraan baata yookaan lafoo baata hin dhibu jechaadha murteeffatteetta waan ta'eef galuun akkatti nama dhibu akkatti baate sanatu akkan deebine si gochuu danda'a tarii namni si dhoowwuu baatullee yoo jiraachuu baate sammuun kee si mormuu danda'a gatii kanaafan jedhe achi keessatti biyya ormaa dhaquun nama dhibu galuun nama dhibaa biyya ofii gaaddisa garbuu aduun nama argu biyya ofii irratti rakkatanis daaroomanis sitti toluu baatus biyyi kee biyya keeti biyyi ormaa immoo sitti tolullee jireenyaan sitti tolullee kan ormaa kan ormumaa jechuudha gatii kanaaf sirbichi immoo walaloonsaa keessatti waan inni jechuu barbaade hundisaa naman dhibu jarana warra as keessa turtan galuun egaa kan isin dhibus jiraachuu danda'a kan isin hin dhibnes jiraachuu danda'a kanaafan jedhu Nufru kalonutti bitanii furdannaan albeedhaan nu fixanii jabbiloota koo ya jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jiran jabbiloota koo ya jabbiloota odaa jalaa keessa jiran Masangama lafan baatu talba facaafa tataati tokko du'ee tokkon taatu wal gaggalaafa tataati himmulee garbaciisa biyya ofii maaltu gadhiisa Masangama lafan baatu Nuguso, egaa siin immoo albama haaraadhaan yoomsi'ee si argina akkam irratti hojjechaa jirtamoo? Ani hojjechaa jira garuu xinnoo itti fakkaata. Ammootoon albama gadi duratti sirboota lamaan tokko garii dhiisanii yaalaa jira. Amma hojjechaa jira. Egaa yeroo dhiyoo gidduutti si argina waan jedhu abdii qabna. Amma gaa yeroo kanatti isteejaa kanas ni filaachuuf hin jedha. Acaalu gaaffii abushiin gaafattu qabda.